Obsiinis kaa har'a baay'ee sirraa bareedee jira. Kennaa koo jechuun bilbilteef na argaa jirta moo eessa jirtaa jedheen. Si argaan jira akkamitti akka sirraa bareedeen argaa jira jedheen. Meerree eessa jirtaa jedhee of duubarra barbaade. Lakkii anillee si biran jiru akkasumatti natti mul'atte abjuu kiyyaan akka sirraa bareede nan qoose jedheen. Kennaanis kaa yeroo ofirra garagaree ilaalu. Yeroo of duuba garagaree ilaalu mucayyoo isa hordoftu takka yeroo hunda dudduuba isaa deemtetti isa hordofti. Innis ishee arge tasa isheen garuu dhokattee ilaalti. Mucayyoon kun maalumaaf na hordofti yeroo hunda maalirraa barbaadde jechuun bilbila addaan kutee haasa'e kubaasaa. Obsiinis kennaa koo eessa dhayxee of duuba na barbaaduu dhayxe moo jennaan eeyyani kaa jetteen. Isheenis lakkii anaan qoosee baadha akkasumatti asii arge jedheen. Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa baga nagaan gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii isin simannee jira. Viidiyoo kana laayik sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Egaa diraamaa dheebuu jaalalaa diraamaa baay'eedhas nama jedhu baay'ee jaalatamudha. Egaa hanga dhumaatti akka na daawwatan sin affeeree jira jaalalaaf kabajaan. Baga qoostee ofirra garagaree yoon ilaalu wayiin arge waan nama fayyadu tokko maalinni nama wayiitan arge nama akkamii dhiira moo dubara? Dubartiidha. Dubartii bareedduu takkan arge nama akka kanatti bareedu erga dhaladhee argee hin beeku jedheen. Isheenis rifatteetu dhugaamoo kennu hanga kana moo jetteen. Inni garuu itti qoosaa jira. Kanaafuu maal yaadde re'ammoo deemee haasofsiisuun barbaada. Onneen kiyya baay'ee itti rifate jedheen. Isheenis sodaatte kennuu akkamitti nama hin beekne haasofsiistaa. Isheenis yoo simiite hoo jechuun deebisteef. Obsii koo dhugumaa miti bara ani nan qoose jedheen. Isheenis fuula gammachuu tokko jetteen. Maaliree obsii koo jennaan. Ani mooyyuu dhuguma seetanan harifadhe maaliif rifattaree jechuun gaafate. Isheenis darbatabbatteetuma ammas akka duraanii san akka hin miidhamne jedhee sii sodaadhe tanani kaa. Obsii koo ani yeroo kanatti wanta akkasii waanan yaadu sitti fakkaata. Ammaaf baqqaa jedhe nagaan. Anis nan deema nagaan oole jedhee irraa cufate. Tole nagaan oole qoosa akka har'aa kana garuu lammata akka ittiin deebine jetteen isheenis. Mucayyoon isa hordoftus kaa akka inni ofirra garagaree tasa ishee arge beektee jirti. Isheenis naatee wayyoo har'as na arge adeemsi koo osoo naaf hin milkaa'in galuu kooti amma asii deemuun qaba jettee iddoo dura dhaabbattee jirtu achii deemtee iddoo geeddarte. Innis garuu mucayyoon kun maalumaaf akka na hordoftu baruu qaba. Har'ammaa hin dhiisu jechuun ofirra garagaree iddoo duraan itti argisan yeroo dhaqu isheen garuu achii deemtee bootee qayyarte. Amma natti eessa dhayxe jedhee olii gadi fiigee barbaaduu qabe. Seexana moo namadhaan amma argeen turre daqiiqaa meeqa keessatti eessa geesseeti kaa jechuun olii gadi fiigee barbaada. Isheenis garuu achii bootee geeddartee suuta jettee ilaalti. Eenkaa yeroo hundaa kennaa hordofti waan ta'eef bakka inni jiru bakka inni deeme dudduuba isaa deemteet isa hordofti. Har'as kaa akkuma beekame bakka inni jirutti hordoftee dhayxe akkas jettee osoo inni hin argin bukkeessaa teessee har'a baay'ee tokko na dabbaree tanan baay'ee tokko muka'ee tanan namatti bilbiladhuu laata jedhee. Ida'amooyyuu namanitti bilbiladhu san immoo hin qabu jetteen. Akkan naman itti bilbiladhu hin qabne immoo yeroo yaadadhu gireettuu kan caalu na dabbaree jetteen. Innis kuni waan haaraa miti. Akkamitti jaalallee hiriyaa tokko anitti bilbilattu dhabderee jechuun gaafate. Eeyyani duraan hiriyaa baay'een qaba. Hiriyaa baay'ee nama baay'ees rakkoo keessaa baasee jira. Har'a garuu isaan eessa dhaqaniree eessa dhaqaniiti kophaa kee taateree jedhee gaafate. Kennaanis
Innani rakkoo keessaa baase rakkoo keessaa gaafa ba'u rakkina isaa keessaa baanan na dhiisee deeme. Inni hiriyaa koo turan immoo hiriyummaan isaanii dhumee jennaan nagatanii wayin na dhiisanii sokkane. Homaa miti kuni amaluma namaati jedhee deebiseef. Isheenis garuu kuni anuma irratti moo namuma hunda irratti akkanatti raawwataa? Akaakayyuun kiyya tokko dur maal akkanaan jedhu beektaa? Wanti akkasii kun yeroo si mudatu homaa miti kuni waanuma jirudha naan jedha ture. Kuni jechuun immoo maal jechuudha? Dirqama jechuun dubartiin tokko osoo karaa deemu karaa irratti kuftee karaarraa kaasee tanan ishee fayyisee ishee wallaanee ishee wajjin dadhabee gaafa fayyitee fayyina ishee irraa bartu nagattee deemtettis deebitee hin cufne. Ati amma jettee fi seenaan kiyya wal fakkaata. Maaliif akaakayyuu kiyya gattee deemte sitti fakkaata? Gantuu waan taateef egaa osoo gantuu ta'uu baatte inni fayyisee ishee kunuunsee gattee hin deemtu turte. Lakkii akkasii miti dogoggortee jirta. Guggee fi namni waliin hin jiraatan. Namnis nama wajjin guggeenis guggee wajjin waan ta'eef. Kanaafuu maaliif akkasitti reenna? Kanaafuu atis na dhiisanii deeman jettee gadduu hin qabdu. Kanaan dura maal sin jedheen ture? Akka na bira hin geenye yoo na bira geesse sin ajjeesa naan jettee turte. Kanaafuu maal gochuu dhufte har'a? Du'uun dhufe du'uu harki kee danda'ee na ajjeesa taanaan garaan kee natti jabaata taanaan kinoo na ajjeese maarree? Rakkoo hin qabu anuu du'uun barbaada. Tole kanaafuu akkam maal sii godhuu barbaadda ree? Homaa ani nama gisee akkasitti na dhiphadhe gisee akkasitti kophaa koo ta'e nama rakkoo koo itti maddu hin qabu. Kanaafan dhufee rakkina kiyya sitti himadhe ati immoo deebii naaf hin kennin. Akkan si bira dhufu qofa naa iyyame jetteen. Tole siif iyyamee jira. Kanuma qofaa? Kanuma qofa. Kan biraa homaa sirraa hin barbaadu. Maalan barbaada jetteeti? Wanta ati barbaaddu ani maalittan beeka ree? Garuu wanta ati barbaaddu kana qofaa natti hin fakkaatu. Yeroo tokko hin ariifatta, dhokattee na hordofta, iddoon ani deemetti na duukaa deemta. Garuu gisee tokko immoo wanta ati haasoftu hin beekamu. Ani homaa sirraa hin barbaadu. Ani yaaduma afaan kiyya jarjara malee keessi koo qulqulluudha jetteen jaalanneenis kennaanis akkas jedhe. Bofti erga summiisaa facaasee booda keessi isaas qulqulluudha. Kanaafuu maal jechuu keeti ree kennaa? Duuba koo irra homtuun jiru qulqulluudha taanaan yeroo kamiyyuu na wajjiniin ta'uu dandeessa. Obsiinis kaa osuma kennaa wajjiniin deeman osoo kennaa wajjiniin taphattu akkas jettee gaafatte gaafii. Kennaa jireenya kee keessatti maal sodaattaa jennaan? Onnee koo baay'ee sodaadha. Onnee koo baay'ee sodaadha jechuun ani hin beeku. Maaliif sodaatta ree? Sababa qabdaa? Sababa sodaattuuf jettee gaafatte. Eeyyeen sababa qaba. Sababa tokko malee akkamittan sodaadha? Maaliif sodaatta natti himi? Onneen koo gaafa jaalatus gaafa jibbus hanqa waan hin qabneefi jedhee deebiseef. Jechuun akkami? Nama tokko gaafan jaaladhu hangan du'utti gaafan jibbus akkasuma. Jechuun jibbuun illee haa ta'u jaalachuun carroomuudha. Onneen koo baay'ee miidhamde baay'ee cabde naman jaaladhuun wayindammoo naman jaaladhuun ganamnaan baay'ee miidhama. Sababa onnee immoo doktorri yaalee fayyisuu hin danda'u waan ta'eef kanaafan sodaadha. Dhugaa keeti kennaa kiyya. Cabni onnee akka lafee cinaachaati. Lafeen cinaachaa yoo takka cabe fayyuu hin danda'u. Onneen illee akkasuma. Garuu mooyyuu abjuu sodaa hirriibaa hin dhaban jedhu mitiire kennaa koo. Abjuu argitee gisee tokko argita malee isuma irra deebitee arguu hin dandeessu. Yoo argite illee kan biraatti argita malee. Kunis akkasuma. Maarree kennuu koo. Maarree kunis koo deebi'ee hin dhufu. Namni biraa hoo deeme namuma biraatu dhufa waan ta'eef harki dabaree walleeqa. Kanaafiyyuu akkasitti yaaduu hin qabdu kennuu koo. Han tokko cabse immoo tokkotu fayyisa. Madaa isa kanaa irra fayyuu hin dandeessu.
yoo irraanfatte malee jedha diraamaan dheebuu jaalalaa har'aaf kan matti xumuru. Kutaattaan immoo diraamaan kun maalirra gahaa maal fidee cufaa kan jedhu walumaan ilaalla. Isin immoo viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan isin affeereera jaalalaaf kabajaan. Egaa akkasumas immoo viidiyoo yeroo gadhiisu akka dafee isin bira ga'u sabskiraaybii gochuudhaan iddoo sabskiraabii san gurraachessaa na jajjabeessaa laayik sabskiraayib godha akkasumallee sheer godha jabaadhuu haaluma kanaan itti fufii baay'ee gaariidha jettanii warra na jajjabeessitan immoo galatoomaa naaf jiraadha. Egaa warri maatiin ta'an immoo maatiin ta'a. Kutaataanuu keessatti immoo maal akka ta'u walumaan ilaalla waan ta'eef hangasitti nagaan turaa. Baay'ee.